Akkam jirtu barattoota guyyaadhaa kanas grade 9 mathematics unity jalqabaa keessaa zerial number system mata duree jedhu qabannee dhufnee jirra. Mata duree kana jalatti immoo kan ilaallu representation of rational numbers by decimal kan jedhudha. Rational numberii akkamitti gara decimaalitti deebisna yookiin rational numberii akkamitti gara decimaalii jijjiiruu dandeenya kan jedhudha jechuu kan ilaallu. Rational numberii maal akka ta'e paartii dabre keessatti ilaallee jirra. Rational numberiin lakkoofsota bifa A irra B'tiin barreeffaman jennee jirra. Guyyaadhaa kan ammoo isa akkamitti gara decimaalitti akka deebisnu wajjin ilaalla jechuudha sekshinii kana jalatti. Saniin dura garuu activity kana mee haa ilaallu wajjin. Activity 1.5 gaafiin A irra jiru what do we mean by decimal number? Decimal number jechuun maal jechuudha jedha. Gaafiin B irratti immoo gives some examples of decimal numbers. Fakkeenyota muraasa decimal numberii kana immoo kenni jedha. Jalqaba irratti decimal number jechuun a number that consists of a whole number and a rational number jechuudha. Maal jechuudha? Lakkoofsa whole numberii fi irrational numberii of keessatti qabatudha jechuudha. Kana jechuunis decimal numberiin tokko kan argamu integerii lama jidduutti jechuudha. Fakkeenya gaafii B irra jiruuf immoo deebii yommuu kenninu fakkeenya isaa muraasa yommuu fudhannu fakkeenyaaf 1.5 yoo jenne fakkeenya decimaalii ta'uu danda'a. 2.5 yoo jenne illee sanuma jechuudha. Haala kanaan fakkeenyota hedduu tarreessuu ni dandeenya jechuudha. 1.5 kun akkuma reefu jenne decimaaliin integerii lama jidduutti argama jennee jirra. Mee fakkeenyaaf sarara lakkoofsa irratti yommuu ilaallu 1.5 kan inni argamu tokkoo fi lama jidduutti jechuudha. 1.5 jechuun lamas hin gahu tokko olii lamaa gadi jechuudha. Kana jechuun jidduu tokkoo fi lamaatti argama jechuudha. Kanaafuu decimal numberiin between two integer argama kan jennuuf kanaafi jechuudha. Gaafii lammaffaa irra jiru immoo how do we represent 3/4 and 1/3 as decimals? 3/4 fi 1/3 kana akkamitti bifa decimaaliitiin ibsuu dandeenya jedha. Kana gochuudhaaf jalqabayyuu rational jechuun yookiin lakkoofsi bifa kanaan barreeffamu hiruudha jechuudha. 3/4 jechuun 3/4dhaaf hiruu jechuudha. 1/3 jechuunis akkasuma 1/3f hiruu jechuudha. Kanaafuu gara decimaalitti deebisuudhaaf maal goona? Numeraatorii yookiin isa waamamaa jennu san denominatoriidha yookiin waamsisaadhaaf hiruudhaan gara decimaalitti deebisuu ni dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf haa ilaalluutii kana deebisuudhaaf 3/4dhaaf hiruudhaan lakkoofsa gubbaa kanatti argannu san decimaalii nu dhufaa jechuudha. Akkasuma 1/3f yoo hirru 1/3f hin hiramu beekamaadha. Kanaafuu lakkoofsa decimaalii duwwaa tuqaa 3 jedhamu jechaatti fofooyii nu dhufaa jechuudha. Haala saniin gara decimaalitti deebisna. Kana bal'inaan guyyaadhaa kan ilaalludha jechuudha. Gaafiin sadaffaan immoo maal jedha? Can you write 0.4 and 1.34 as ratio or quotient of two integers? Lakkoofsonni kunniin immoo akkuma agartan decimaaliidha. Decimaalii kanneen akka reeshootti yookiin quotientii lakkoofsa lamaatti barreessuu ni dandeettaa jedha. Eeyyeen ni danda'ama. Kana gochuudhaaf jalqaba pointiin eessa akka jirtu ilaallaa jechuudha. Pointiin booda lakkoofsi jiru meeqa akka ta'e ilaallaa. Fakkeenyaaf isa jalqabaa irratti lakkoofsa tokko qofatu pointii boodaan jira jechuudha. Kanaafuu 4/10 gochuudhaan gara 10tti deebisuun ni danda'ama jechuudha. Kanammoo kan 1.34 jedhuuf 134/100 jechuudhaan gara reeshootti. Reeshoo jechuun
gara hiruutti deebisuu ni danda'ama jechuudha haala kanaan. Mee bal'inaan immoo waa'ee kanaa haa ilaallu. Remember that a fraction is another way of writing division. Fractioniin kun karaa hiruu ittiin barreessinu ta'e karaa biraatiin jechuudha. Of one quantity by another. Akkuma gubbaa irratti ibsuudhaaf yaalle fractioniin karaa division ittiin barreessinu keessaa isa tokkodha jechuudha. Fakkeenyaaf reefu maal jennee 1/3 jechuun maaliidhaan wal qixa jennee 1/3 hiruudhaan wal qixaa jennee jirra. Kanaafuu fractioniin karaa divisionii yookiin hiruu ittiin barreessinu keessaa isa tokkodha jechuudha. Any fraction of natural numbers can be expressed as decimal by dividing the numerator by the denominator. Akkuma reefu jenne jechuudha. Fractionii tokko gara deesimaalitti deebisuudhaaf numinatorii yookiin waamsisaa denominatoriidhaaf yookiin numinatorii waamamaa denominatoriidhaaf yookiin waamsisaadhaaf hiruudhaan gara deesimaalitti deebisuun ni danda'ama jechuudha. Mee fakkeenya nuuf kenname kana haa ilaalluuti. Show that 3/8 and 7/12 can each be expressed as decimal. Lakkoofsonni kunniin lamaan akka deesimaalitti deebi'uu akka danda'an mul'iseedha. Solution irratti akkuma gubbaa kanarra jenne deesimaal deebisuudhaaf hiruudhaan jechuudha. Yemmuu hirru 8 hiramuu beekamaadha. Kanaafuu 0 point goone 0 itti daballaa jechuudha. 38 yemmuu hirru 3 gahaa 3 baay'isu 8 24 nuu dhufe walirraa hir'isna. Haaluma saniin hojjennee hanga 0 nuu dhufuutti deemnaa jechuudha. Isa itti aanullee haala saniin hirree ilaallaa jechuudha. Asitti yemmuu hirree finnutti gubbaa kanatti deesimaalii lakkoofsa deesimaalii 0.375 kan jedhu argannee jirra jechuudha. Isa itti aanus haaluma saniin waamamaa waamsisaadhaaf hiruudhaan 7/2 hiramu. Kanaafuu duwwaa tuqqaa gochuudhaan akkasumatti hirraa jechuudha. Kun immoo kan irraa adda kan isa godhumaa inni fakkeenyaaf asitti akkuma agartan 3 jedhee tuqaa godhaatti fufee sababni isaas maa inni lakkoofsi kun itti fufaa sababa ta'eef hin dhaabbatu waan ta'eef tuqaa godhee jechuudha. Inni kun kaan irraa kan adda isa godhu fractionii itti fufaa kun fractionii dhaabbataadha. Kun immoo fractionii itti fufaadha jechuudha. Gabaabumatti lakkoofsa fractionii tokko gara deesimaalitti deebisuun hiruu fayyadamuudhaan jechuudha. Kanaafuu 3/8 kun gara deesimaalitti yemmuu deebi'u 0.375 7/12 immoo yemmuu gara deesimaalitti deebi'u 0.588 jedha itti fufa jechuudha. Inni kun immoo akkuma reefu jennee fractioniin 3/8 kun gara deesimaalitti yemmuu deebi'u akkana ta'a. Fractioniin haala kanaan yemmuu hiramu irra hin deddeebine yookiin dhaabbatu jechuudha. Maal jedhamee waamama? Terminating decimal jedhamee waamama. Terminating decimal. Because the division in this or terminates. Yemmuu hirrutti akkuma agartan kinoos biratti divisioniin kenna dhumateera jechuudha. Remainderiin yookiin hafteen kenna 0 ture jechuudha. Kanaafuu divisioniin kenna dhumatee jira. Sababa kanaaf deesimaalii kana maal jennee waamna? Terminating decimal jennee waamna jechuudha. Inni itti aanu immoo fractionii isa lammaffaa hirree ilaalle sana jechuudha. Inni lammaffaa fractioniin 7/12 kun immoo gara deesimaalitti yemmuu deebisnu haala kanaan nu dhufee jechuudha. Inni immoo hafteen isaa 0 hin turre jechuudha. Hafteen isaa sababa 0 hin turreef sababa dhaabbachuu hin dandeenyeef jechuudha. 3 jedha sababa itti fufuu fi
Here the digit 3 represent and the division does not terminate. Digitiin sadii repeat godhaa jechuudha. Divisioniin yookiin hiruun kenna hin dhumanne jechuudha. Hin dhaabbanne sababa kanaaf deesimaaliin haala kanaan itti fufu kun maal jedhamee waamama? Repeating decimal jedhamee waamama jechuudha, yookiin deesimaalii itti fufaa jechuudha karaa biraatiin. To show a repeating digit or a block of repeating digit in a repeating decimal number, we put a bar above the repeating digit or a block of digits. For example, lakkoofsota haala kanaan itti fufan kana itti fufuu isaanii mul'isuudhaaf tuqaa caalaa yeroo baay'ee kan fayyadamnu maa inni as biratti 3 itti fufa jennee tuqaa goone jechuudha. Isa kana itti fufa jechuu isaa agarsiisuudhaaf kan fayyadamnu yeroo baay'ee baariidha jedha jechuudha. Baarii lakkoofsa irra deddeebi'u sun fakkeenyaaf asitti kan irra deddeebi'u meeqa? 3 kan. Kanaafuu lakkoofsa irra deddeebi'u san gubbaa isaa baarii haala kanaan gochuudhaan jechuudha kan ibsinu. Asittis fakkeenyaaf 0.818181 jedha kan itti fufu kana 81 irra deddeebi'a. Dijitiin irra deddeebi'u meeqa? 81. Kanaafuu 81 kana gubbaa isaa baarii gochuudhaan mul'ifnaa jedha herrega keessatti. Haala kanaan deesimaalii irra deddeebi'u kana gubbaa isaa baar gochuudhaan sarara gabaabaa kana gochuudhaan mul'isuun maal jedhama? Bar notation jedhamee waamama jechuudha. Lakkoofsi the portion of decimal that repeats is called repeating jedhama jechuudha. Lakkoofsi irra deddeebi'u sun immoo maal jedhamee waamama? Fakkeenyaaf as biratti 58333 jedhee kan irra deddeebi'u meeqa? Lakkoofsi 3 jechuudha. 3 kun maal jedhama? Repeating jedhama jedha. Deesimaalii A over B jedhu tokko yoo qabaanne yommuu when you divide A by B, yommuu A B dhaaf hirru one of the following two cases will occur. Keezii lama asiin gadi jiran keessaa tokko ni mudataa jedha. Case 1 irratti the division process in this or terminates and terminates when a remainder of 0 is obtained. In this case the decimal is called terminating decimal. Keeziin jalqaba divisioniin yookiin yommuu A B dhaaf hirru san hin dhaabbataa jechuudha. Hin dhaabbata jechuun hafteen kenna 0 ta'a jechuudha. Keezii kana keessatti yookiin immoo haala kana keessatti deesimaaliin nuun argannu sun maal jedhama? Terminating decimal yookiin deesimaalii dhaabbataa jedhama jechuudha. Keezii lammaffaa keessatti immoo the division process does not terminate. Hiruun processiin ittiin hiraa deemnu sun hin dhaabbatu jechuudha, ittuma fufaa. And the remainder never becomes 0. Hafteen kennallee gonkumayyuu 0 ta'uu hin danda'u. Haala kana keessatti deesimaalii kenna maal jennee waamna? Repeating decimal yookiin deesimaalii itti fufaa jechuudha. Waanuma gubbaa kanatti ilaalleedha. Inni biraa immoo terminating decimaaliin maal akka ta'e ilaallee jirra. Repeating decimaaliinis maal akka ta'e ilaallee jirra. Inni itti aanu immoo terminating decimaalii kanaa fi repeating decimaalii kana gara fraactioniitti akkamitti deebisnaa isa jedhudha jechuudha. Expressing terminating and repeating decimal as fractions isa jedhudha jechuudha kan ilaallu. Every terminating decimal can be expressed as a fraction or a ratio of two integers with a denominator of 10, 100, 1000 and so on. Terminating decimaliin yookiin decimaliin dhaabbataan kamiyyuu akka fraactioniitti ibsamuu ni danda'a jedha. Maal gochuudhaan? Denominatorii yookiin waamsisaa isaa sana gara dhibbaa, gara kudhanii, gara dhibbaa, gara kumaa, gara kuma kudhanii jecha akkasitti denominatorii yookiin waamsisaa isaa garasi jijjiiruudhaan gara fraactioniitti jijjiiruun ni danda'ama jedha. Mee akkamitti akka ta'e examplii kanarraa hubachuun ni danda'ama. Examplii A fi B irra jiru kana akkamitti akka gara
firaakshiniitti deebisnu haa ilaallu. A irratti 0.85 kana gara dhibbaatti deebisuudhaaf maal goona? Jalqaba tuqaa kana akka mana tokkeetti fudhannaa jechuudha. Deesimaalii keessatti tuqaan akka mana tokkeetti fudhatama. Lakkoofsi tuqaatti aanu immoo akka kurnaffaa mana kudhaniiti. Inni itti aanu mana dhibbaffaati jechuudha. Mana dhibbaa osoo hin taane dhibbaffaa jedhamee waamama. Isa kana immoo gara firaakshiniitti yommuu deebisnu lakkoofsa tuqaa booda jirudha jechuudha kan laalu. Lakkoofsi tuqaa booda jiru meeqa? Kurnaffaa, dhibbaffaa. Kanaafuu dhibbaan baay'ifnaa jechuudha. Osoo 8 irra dhaabbatee 10 baay'ifna ture. Haaluma saniin dijitii 2 qaba waan ta'eef dhibbaan baay'ifnaa jechuudha. Tuqaa akka mana tokkeetti fudhatanii lakkoofsa achi booda jiru lakkaa'uudhaan yoo 10 ta'e yoo 2 ta'e dhibbaan, yoo 3 ta'e kumaan haala saniin baay'isaa deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti dhibbaan baay'ifnee jirra. Yommuu dhibbaan baay'ifnutti meeqa ta'a? 85 irra dhibbaa ta'a jechuudha. Kana yommuu salphisnu 17 irra 20 ta'a jechuudha. Birra kan jirus haaluma sanii. Fakkeenyaaf tuqaa akka mana tokkee fudhanna jennee jirra. 3 mana kurnaffaa yoo ta'e, 4 mana dhibbaffaa, 5 immoo mana kumaffaa, 6 mana 10,000ffaati jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa kana meeqaan baay'isuudhaan gara firaakshinii deebisna? 10,000 baay'isna jechuudha. 10,000 irra 10,000tiin yommuu baay'isnu lakkoofsa kana argannaa jechuudha. 13,456 irra 10,000tiin 10,000 kan jedhu kana argannaa. Yommuu salphatu immoo kana nu ta'a jechuudha. Yookaan immoo haala kamiin gara firaakshiniitti deebisuu dandeenya? Foormulaa isa kana fayyadamuudhaan jechuudha. If D is terminating decimal number that has any digit after decimal point, then we write D as D equals to 10 raised to n times D over 10 raised to n jechuudhaan barreessuu ni dandeenya jechuudha. Bu'aan isarraa argannu immoo lakkoofsa firaakshinii ta'a jechuudha. Mee fakkeenyaaf haa ilaallu. Deesimaalii 2.128 jedhamu kana yoo nuu kenname, inni jechuun lakkoofsa the digit after the point jennee jirra. Lakkoofsa tuqaa booda jirutu inni jedhama. Lakkoofsi tuqaa booda jiru meeqa? 1, 2, 3. Kanaafuu inni kenna 3 jennee jirra jechuudha. Foormulichatti yommuu galchinu immoo foormulichi kennamee akkam jennee jirra? D equals to 10 raised to n times D over 10 raised to n dha jechuudha. N kenna meeqa jennee jirra? 3 jennee jirra. Kanaafuu 10 raised to 3 jennaan jechuudha. Baay'isuu deesimaaliin kenna meeqa? 2 tuqaa D jechuun deesimaaliidha. 2 tuqaa 1, 2, 8 over 10 the power of n jechuun immoo 10 the power of 3 jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa kana yommuu walitti baay'isnee jennu meeqa argannaa? Lakkoofsa as jiru kana jechuudha. 2,128 irra 1000 argannaa jechuudha. Yommuu salphatu immoo 266 irra 225 ta'a jechuudha. Repeating decimal can also be expressed as fraction. Deesimaaliin itti fufaanis bifa firaakshiniitiin ibsamuu ni danda'a yookiin reeshoo intijerii lamaatiin ibsamuu ni danda'a jedha. Mee fakkeenyaaf akkamitti akka ta'e haa ilaallu. Deesimaalii itti fufaadha jechuudha. Isaan kunniin lakkoofsa duwwaa tuqaa 7 jechuun kun reefuu maal jennee jirra? Gubbaarra akkanatti sarara kan goonu yoo lakkoofsichi ripiitingii ta'e yoo irra deddeebi'aa jiraatedha jechuudha. Duwwaa tuqaa 7 jedhee sababa itti fufeef jechuudha. Haala kanaan kan barreessineef.
solutionii biratti yommuu lakkoofsa repeating deesimaalii kana deesimaaliitti fufaa kana gara fraactioniitti yommuu deebisnu steepilee kanneen hordofuudhaan jechuudha. Deesimaalii nuu kenname kana lakkoofsa irra deddeebi'u ilaalla jechuudha. Lakkoofsi irra deddeebi'u dijiitii meeqa akka ta'e ilaallaa jechuudha. Asitti dijiitii tokko qofatu irra deddeebi'e. Innis meeqa? Lakkoofsa 7 jechuudha. Dijiitii tokko. Kanaafuu lakkoofsa kana meeqaan baay'isna? Yoo dijiitii tokko ta'e 10, yoo dijiitii 2 ta'e 100, yoo 3 ta'e 1000 jecha akkasi baay'isaa deemna. Kanaafuu asitti kan irra deddeebi'e dijiitii tokko. Dijiitii tokko waan ta'eef kanaafuu 10 baay'isna gama lamaanuu. Diillee 10 baay'isna, duwwaa tuqaa 7 illee 10 yommuu baay'isnu lakkoofsa kana arganna. Itti aansee immoo duwwaa tuqaa 7 kana irraa hir'isnaa jechuudha gama lamaanuu. Yommuu irraa hir'isnu maal arganna? 9d equals to 7 kan jedhu arganna. Gama lamaanuu didha yommuu hirru 7/9 arganna jechuudha. Steepii kana hordofuun isinirraa hin eegamu. Maal gochuu dandeettu? Jalqaba irratti deesimaalii nuu kenname ilaalla. Fakkeenyaaf asiin kan nuu kenname duwwaa tuqaa 7 kan jedhudha. Kan irra deddeebi'u dijiitii 7 kana. Sababa kanaaf amma maal goona? Lakkoofsa irra deddeebi'u san ni fudhanna akkuma jirutti 7 jechuudha. Lakkoofsi dijiitiin irra deddeebi'aa jiru meeqa asitti? Dijiitii tokko, innis lakkoofsa 7 kana. Kanaafuu yoo dijiitii tokko ta'e over 9 jettuun. Fakkeenyaaf haaluma saniin osoo 7 irra deddeebi'aa ture ta'e lakkoofsa 7 kana akkuma jirutti ni fudhattu. Itti aansitanii immoo 9 hamma lakkoofsa irra deddeebi'aa jiruu sanii fudhattanii jechuudha. Jechuunis dijiitii meeqatu irra deddeebi'e? Dijiitii 2 irra deddeebi'e. Kanaafuu 9 2 fudhattanii jechuudha. Steepii kana hordofuun caalaa haala kanaan fayyadamuutu caalaa namaaf salphata jechuudha. Fakkeenyi lammaffaa irra tures maal jedha? Duwwaa tuqaa 25 dijiitii irra deddeebi'aa jiru jechuudha. Duwwaa tuqaa 25. Kanaafuu kan immoo dijiitiin irra deddeebi'aa jiru meeqa? 2 jechuudha. 2 fi 5 dijiitii 2 saniintu irra deddeebi'aa ture. Kanaafuu meeqaan baay'isnaa? Kan immoo 100 baay'isna. Steepii kanneen hordofuu caalaa fakkeenyaaf akkuma reefu jenne duwwaa tuqaa 25 kana gara fraactioniitti deebisuudhaaf 25 akkuma jirutti ni fudhanna. 9 dijiitii hanga irra deddeebi'ee sanii fudhannaa jechuudha. Dijiitii meeqa irra deddeebi'e? 1 2. Kanaafuu 9 2 fudhannaa jechuudha. Haala kanaan gabaabumatti gara fraactioniitti deebisuun ni danda'ama jechuudha. Steepii hordofuu caalaa haala kanaan fayyadamuutu caalaa namaaf salphata jechuudha. Akka waliigalaatti fraactionii irra deesimaalii irra deddeebi'u tokko gara fraactioniitti deebisuudhaaf foormulaa kanas fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Steepii sanirraa kanaaf jechuudha. Inni kun yoo maal ta'edha? Yoo deesimaalii irra deddeebi'aa jiru akkasuma irra deddeebi'aa hin jirre yoo ol keessa jiraate jechuudha. Fakkeenyaaf duwwaa tuqaa 3 jedhee 2 5 yoo jiraate dijiitiin 3 irra deddeebinee 2 5 immoo irra deddeebi'e yoo ta'e haala kanaan isa kana gara fraactioniitti deebisuudhaaf foormulaa kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Formulichis d equals to d times jeche haala kanaan jira jechuudha. Formulichi as keessatti wanni beekuu qabdan inni diin deesimaalii nuuf kenname sana jechuudha. Keen immoo paartii irra deddeebi'aa hin jirre san. Paartii irra deddeebi'aa hin jirre jechuun lakkoofsa irra deddeebi'aa hin jirre. Fakkeenya as biratti fudhanne kana keessatti 3 irra deddeebi'aa hin jiru. Kanaafuu 3 keedha jechuudha. Pin immoo maa inni k plus p jedha jechuudha. Akkuma agartan pin immoo lakkoofsa irra deddeebi'aa jiru san. Lakkoofsi irra deddeebi'aa jiru 25 fakkeenya as bira fudhanne kana keessatti. Kanaafuu 25 akka p tti fudhattu jechuudha. Sana booda foormulatti galchanii dalaguu qofaadha jechuudha. Mee fakkeenyaaf example 4 irratti 0.375 kan jedhu gara fraactioniitti deebisuudhaaf
foormulaatti galchinaa jechuudha. Keen lakkoofsa irra deddeebi'aa hin jirre jennee jirra. As keessatti 3 jechuudha, lakkoofsa irra deddeebi'aa hin jirre. Kanaafuu 3 dijiitii takka, kanaafuu keen keenna 1 jennee fudhanna. Piin immoo dijiitii irra deddeebi'aa jiru jennee jirra. Dijiitiin irra deddeebi'aa jiru 7 5. 7 5 dijiitii meeqa? Dijiitii 2. Kanaafuu piin keenna 2 jennee fudhanna. Itti aansee foormulaatti galchuu qofaa jechuudha. Foormulaatti yommuu galchinu d times k plus 10 raised to k plus p minus 10 the power of k over 10 the power of k plus p minus 10 the power of k. Foormulaatti yommuu galchinu fakkeenyaaf foormulaan keenya d equals to jedhee, d jechuun deesimaaliidha. Bakka d maal fudhannaa? Duwwaa tuqaa 3 7 5 kan jedhu fudhannaa. 7 5 paartii irra deebi'uudha. Times 10 the power of k plus p. K plus p keen keenna 1, p 2. 1 eda'uu 2 meeqa? 3. 3 jechuudha. Minus 10 the power of k. Keen keenna meeqa? 1. Kanaafuu 1 barreessuu dhabuu dandeenya jechuudha. Itti aansee over 10 the power of k plus p jedha. Keen keenna 1, p 2, kanaafuu 3 ta'a jechuudha. Minus 10 the power of k. 10 the power of k 10 dha jennee jirra. Keen 1 waan ta'eef hin barreessinu. Kanaafuu kana yommuu hojjennu meeqa ta'a? Inni kun isaan lameen iyyuu ni baay'isa jechuudha. 10 the power of 3 fi 10 illee ni baay'isa. Kanaafuu duwwaa tuqaa 375 yommuu 10 the power of 3 dhaan baay'isnu meeqa ta'a? 375 tuqaa 75 ta'a. Hir'isuun ni jira. Ammas deebinee 10 baay'isna jechuudha. Duwwaa tuqaa 375 yommuu baay'isnu meeqa ta'a? 3 tuqaa 75 ta'a jechuudha. 75 kan jedhu irra deddeebi'a. Over inni kun 10 the power of 3 jechuun 1000 hir'isuu 10ti jechuudha. Kana yommuu walirraa hir'isnu meeqa arganna? 372 over 1000 hir'isuu 10 meeqa? 990 kan jedhudha jechuudha. Isin immoo yeroo baay'ee qormaata irra yoo ta'e fakkeenyaaf foormulaa kana dagachuun ni mala. Kanaafuu mala salphaa ta'e tokko fayyadamuu ni dandeettu jechuudha. Innis maal gootu? Fakkeenya ammaa kana irratti duwwaa tuqaa 375 kan jedhu kan gara firaakshiniitti deebisuudhaaf jalqaba irratti lakkoofsa kana akkuma jirutti fudhannaa jechuudha. 375 ni fudhanna. Itti aansee immoo dijiitii irra hin deebine san 75 kun irra deddeebi'a. Sababa saniif baarii irra goone dijiitii baarii ofirraa hin qabne sana jechuudha. Innis 3 jechuudha. As biratti 3 kana irraa hir'isnaa jechuudha lakkoofsa kanarraa. Erga irraa hir'isnee booda over jenneeni sagalii baay'ina dijiitii irra deddeebi'uu sanaa barreessinaa jechuudha. Baay'inni dijiitii irra deddeebi'uu as biratti meeqa? 7 fi 5. 7 fi 5 sagalii 2 barreessina jechuudha. Kanaafuu itti aansee immoo baay'ina dijiitii lakkoofsa irra hin deebine. Baay'ina dijiitii lakkoofsa irra hin deebine meeqa? 3. Innis 1 jechuudha. Kanaafuu 0 takka barreessina jechuudha. 0 baay'ina dijiitii irra hin deebine barreessina. Kanaafuu kun lakkoofsuma amma arganne kana nuu dhufaa jechuudha. 375 hir'isu 3 372 over 990 nuu dhufaa jechuudha. Foormulaa qabachuun isinirraa hin eegamu jechuudha yoo mala kana fayyadamtan. Mee fakkeenya biraas daballee haa ilaallu. Duwwaa tuqaa 25 325 haa jennu fakkeenyaaf 25 irra deddeebi'a yoo ta'e kana gara firaakshiniitti deebisuudhaaf jalqaba lakkoofsa kana akkuma jiru fudhanna jennee jirra. 325 lakkoofsa 0dhaan booda jiru haaluma jiruun fudhanna. Fudhannee sana booda immoo lakkoofsa irra hin deebine san irraa hir'isna. Lakkoofsi irra hin deebine asitti meeqa? 3 irraa hir'isna jechuudha. Itti aansee sagalii baay'ina lakkoofsa irra deebi'u. Lakkoofsi irra deddeebi'u 25 kana baay'inni isaa meeqa? 1 2. Kanaafuu sagalii 2 barreessina jechuudha. Itti aansee baay'ina sagalii lakkoofsa baay'ina 0 lakkoofsa irra hin deebine barreessina.
lakkoofsi irra hin deebine baay'inni isaa meeqa? 3 innis tokko jechuudha. Kanaafuu 0 takka qofa barreessina. Lakkoofsi kun meeqa nu ta'a yommuu dalaynu? 322 irraas 990 ta'a jechuudha. Haala kanaan mala salphaa kana fayyadamtanii san hojjechuu ni dandeettu jechuudha. Gabaabinatti barannoo hanga ammaa barannee fi example agammaa laalleerra wanti nu barannu maa inni every rational number can be expressed as either a terminating decimal or repeating decimal. Rational numberiin kamiyyuu akka deesimaalii dhaabbataa yookiin deesimaalii itti fufaatti ibsamuu ni danda'a kan jedhu hubannaa jechuudha. Qabxiin lammaffaa kan nu hubannu every terminating or repeating decimal represents a rational number. Terminating deesimaalii dhaabbataa yookiin deesimaalii itti fufaa gara rational numberii deebisuu ni danda'ama yookiin deesimaalii dhaabbataa fi deesimaalii itti fufaanis rational numberii akka ibsuudha jechuudha. Qabxiin biraa kan nuti irraa hubannu.